Tole, maqaan kiyya obbo Tawfiq Muhammadin jedhama. Itti gaafatamaa waajjira galii bulchiinsa magaalaa Galamsooti. Guyyaa irraa bara daldalaa gibira bara 2017 tti goonamne kaffaltii daldalaa bara baajataa haaraa kan itti eegalluu fi kan itti labsinu bara 2018 waan ta'eef akkasumatti daldalaan keenya sadarkaan jiru sadarkaa caa sadarkaa baa fi sadarkaan yeroo qaamee keessatti kaffaltii gibiraa isaan irraa eegamu akka kafalaniif asumaan dhaamsa dabarsinaaf jechuudha. Dhaamsi dura daldalaan keenya hundi keessattuu sadarkaa caan adoolessa tokko irraa hanga 30tti kaffaltiin gibiraa kan irraa eegamu. Kaffaltiin kunis ammoo karaa teelee birrii qofaan akka bartee durii osoo hin taane karaa teelee birrii qofaan kafalama waan ta'eef daldalaan keenya hundi yeroo kana keessatti dhufee gibira isirraa eegamu akka kafalu dhaamsa kiyya dabarsaa fi yoo kana ammoo yeroo kana keessatti kan kafalle taate adabbiif saaxilama waan ta'eef nutis beeksisa adda addaa laxxafnee muntaarboodhaan magaalaa keessatti deemnee labsinee daldalaa kaasuudhaan yeroo adabbii sana akka hin seenne yeroo qaamee kana keessatti akka kafalu ergaa kiyya dabarsinaa fi akkasumatti daldalaan sadarkaa baatis marsaa itti aan ji'a hagayya tokko hanga 30tti hanga qaagmee 5tti isa kanas yeroo qaamee kana keessatti tootaalii daldalaan keenya sadarkaa aan ammoo qaagmee 5 irraa hanga fulbana 30tti isa kana ammoo akkaataa qaamee kanaan osoo adabbiin seenee mootummaan gubbarraa gibirri waan barbaachisuuf waan inni ooluuf isin beekama. Sadarkaan gibirri yoo jiraate daandiin hojjetama. Gibirri yoo kafalame bishaan hojjetama. Gibirri yoo kafalame manneen barnootaa keessatti ijoolleen barataan barate jechuudha. So gibira isarraa eegamu daldalaan keenya yeroo qaamee kana keessatti dhufee kafalee tajaajila barbaachisu kana argatuudhaaf osoo adabbii takkaan malitti akka dhufee kafaluuf asumaan daldaltoota magaalaa tiyyaatiif ergaa bara baajataa haaraa baga nagaan geessanii fi bara gibira haaraas baga nagaan geessanii yeroo kana keessatti dhuftanii gibira isinirraa eegamu akka kafaltan dhaamuun barbaada. Galatooma. Galiin misooma utubaa dinagdee keenyaa kan ta'e gibira yeroon kaffaluun abshaalummaa qofa osoo hin taane miira jaalala biyyaa qabaachuu beeksisa ariifachiisaa daldaltoota yookiin kaffaltoota gibiraa sadarkaa caa bulchiinsa magaalaa Galamsoo keessatti argamtan hunda baga bara baajataa haaraa 2018 nagaan geessan jecha yeroon kaffaltii gibiraa daldaltoota sadarkaa caa adoolessa takka hanga 30 qofatti ta'u waajjirri galii bulchiinsa magaalaa Galamsoo cimsee isin beeksisa. Kanaaf daldaltoonni yookiin kaffaltoonni gibiraa sadarkaa caa magaalaa keenya keessatti argamtan yeroo jedhame kana hubachuu gibira isinirraa eegamu kaffaluun dirqama lammummaa keessanii raawwachuu akka qabdan waajjirri galiiwwan magaalaa Galamsoo irra deebi'uun isin hubachiisa. Gibirri kan ooluuf bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, bishaan, fayyaa, tajaajila ibsaatii fi kan kana fakkaatan waan ta'eef gibira yeroon kaffaluun gahee keenya haa baanuun dhaamsa keenya hubachiisa. Kaffaltiin hundi karaa teelee birrii qofaan waan raawwatamuuf karaa jedhame kanaan kaffaltii gibiraa keessan raawwadhaan dhaamsa keenya waajjira galiiwwan bulchiinsa magaalaa Galamsoo galiin misoomaaf.